بانكي رامس بانكي تينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرانتنا قمتشو تينيا، قمتشو تيسن، قمتشو أمة إسلاما، قمتشو أكيد هما نمبيني سانتو أرانتنا كنو رامس، قمتشو تينيا قمتشو رامس سيجت أسي ولك أبني أرانتنا أسدفني وني دفني في اللين متى خينيا بوفكا بافتشو داف deebinee maqaa keenya buuka baafachuudhaaf jammaa keenya buuka baafachuudhaaf afoshaa keenya buuka baafachuudhaaf asii wal qabamne sanbicha osoo hin taane maallaqa qabnu waan qabnu isaanirra galmee asitti gartee maallaqa finnee maallaqa keenya kaayuudhaaf murteeffannee waan gartee dhaabbanni keenya wanti keenya kun maali baankiin keenya tuni baankiin raammis waan nuti akkaan eeggachaa jirru yeroo dheertuu keessatti eeggachaa jirru arra waan nu dhufteef jecha alhamdulillahi hedduu waan jaalannuuf arraan tanaas dhufnee buuka keenya baafachuudhaaf asii wal qabamne alhamdulillahi nutillee gammannee baga gammaddan warri bika biraatti eebbifattanillee baga gammaddan warri ganaa eebbifachuu deemtanillee inshaallah gammachuun isinitti fidee akka nuti gammanne kana warra gammadu sinaa godhu inshaallah yoo rabbi jee guyyaa alhada as deemu kana namuutu wargartee warri awwadaa dhuftinu arraan tana guyyaan guyyaa gammachuu keenyaati guyyaa guddaadha dhufnee haawwanis shabaamninis xiqqaan keenya guddaan keenya baankii teenya sanarraa buuka baafannee qabeenya qabnurra galfannee baankiin tu baankii teenya waan taateef akka waan kana gartee irratti hojjennu anis maqaa rabbiitiiniif hin gaafadha. Akkuma nuti kun arraan tana baafannee arraan tana gammachuu nu dhageeffamte ibsaa jirru kanatti isinillee gammachuu teenya tana akka wal dhufnee waliin qooddannu kanaan isin affeeraa baankii teenya tana wajjin hojjedhaa guddisaa baankii raamis jechuun ilma keenya kan nuti fi dhallee arraan tana guddatee darajaadhaan baratee eebbifamee nu dhufe jechuudha. Isa kana gartee bika dhaabuudhaaf hidda gaffageessinee dhaabuudhaaf inshaallah izni rabbiitiin tokkoon keenyaan gahee keenya nama islaama ta'e cufarraa gahee isaatii warra nu akka keenyatti nuti itti fayyadamne kana isinillee warra itti fayyadamu sinaa godhu gartee akkam jee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaami namni gartee jee wanni nyaatu dirqama warri tokko akka dhuunfaa mataa kiyyaatti yoo niin jeemma warri kiyyaa abbaan mana kiyyaa takkaa'uu qabeenyi kiyyaa bika galuu abbaa mana kiyyaatu wajjin laallachuun qaba dirqama kiyya maaliif yoonii fi bika haraam jiraate maalleen san deebi'ee maal tahaa bika haraam taa'ee yoonii fi gartee ribaadhaan laaqamee waan gartee rabbiin hin jaalanne keessa galee namni maallaqa san nyaatee maallaqa saniin mannabata gartee jismahu fil haraami فون يساخن يا حرامي بكله وني يساف بكبو يبدا جهنم جا رسول ربي عليه الصلاه والسلام سنيف جتا ديرقما هاتي تكا منيسي ابا منيسي بكبريد دوبك ابا مو بكبريد دون قبو جتة لالته رامس كينيا مرتته اكا غرتي قلقلو حلال الرا اكا يساف سيسينو غوته الحمد لله رب العالمين جتة لالتي أبا من سيتو جمهورتي سيتي مريتي رامس فلات شغان جا إن شاء الله أكا متاخيات كجيت جاتي أكا متاخيات أكاسين فلات دا إسن اللي ورا كاسين فلات سناغو دو دركاما رامس في أنصار الدمال وليتانيو جتة أني دران درسي تغافتم تو جمع أنصار الديني أكا إسان جاني تيغرو إن شاء الله إذن ربيتين رامس في أنصار الدين جتون Ansaaruddin jechuun ana jechuudha akka itti beekutti Ansaaruddin jechuun raamis jechuun takka jechuudha maaliif wanti takka nu godhu kaayyoon teenya takka
yaanni keenya tokko karaan keenya tokko garaan keenya tokko fuulduree hegereen teenya takka jiruun teenya takka duuti teenya takka jiruun teenya takka waa hunda keenya jechuu sani jecha takka jechuu jarri lamee ijoollee dhufee waan takka ta'a sani jecha akeekninii fi hayyoon raammisii fi yaanni keenyaa fi jammaan keenyaa fi tartiibni nuti gartee ilaalchi keenyaa fi yaanni keenya tokko lukkuurraa hanga lubbuutti halkanii fi guyyaa dhaabbannee baankii teenya tana baankii milkooytuu godhuudhaaf inshaallah maqaa rabbiitiin nuti waadaa gallee jirra inshaallah ni dhaabbanna bikkaan izni rabbiitiin ni geenya eega ummanni keenya nu cinaa dhaabbate eega ummanni keenya nu dhagahe eega ummanni keenya waan nuti jennee arkine mi'aa nuti arkine gammachuu nuti arkine tan arkeerraa fayyadame inshaallah izni rabbiitiin ummata keenya wajjin akka magaalaa Awwadaayitti haawwan magaalaa Awwadaay shabaaba magaalaa Awwadaay muhaadaraa qabnaa muhaadaraa jirtu irratti barnoota qabnaa barnoota jiru irratti afoosha qabnaa afooshaa jirtu irratti bikka wal agarre bikka aruuzaa bikka taaziyaa maantaani hatta raammis keenya ol fuunee sadarkaa nan takkan gahin hin ga'uutti akka addunyaatti hanga isiin ol fudhamtee mul'attee akka urjiitti akka ji'a mul'attutti inshaallah izni rabbiitiin tana murannee lafaa kaanee jirra haqa irratti warra deemu yaa rabbi nu godhi rahmata keetiin jabeenya keetiin dandeettii qabdaa yaa rabbi maqaa kee 99 baankii teenya ol nu fuudhi baankiin teenya hegeree teenya jiruu teenya eenyummaa keenya nu hijachuudha baazaabora keenya jiruu teenya ta ittiin beekamnu alhamdulillahi rabbil aalamiin gammachuu akka nuti nu dhageeffamee kana warra isin keessa gabbuu rabbi isin yaa godhu baleeyyan kiyya waan na dhageeffataniif galatoomaa Baankii Raammis baankii teenya.